duraan dursee bu'aa keenya nuti warri tuulamaa kuni maaliif Oromarraa ageenya akka gaafii hannatti ta'u. Bu'aa keenya kan nutti feemisoota Oromoo jedhamani. Abbaatu iyyee Ormi namaa birmata. Nutu agaachuu qaba. Nutu wallaalas haa ta'u beekaas haa ta'u qabusan naannoo sanii kan qabusan irraan iyyinee birmachifachuu qabna. Kan jedhu tokkotu keessa koo jira jechuudha. Ormi ufee maa nutti hima? Maal nurraa argata? Maal nurraa bareeti? Ormatu nutti hima bu'aa keenya kana ufee yeroo hundaa jechuudha. Gaafa qabbaneetis warrumaa xaraxarametu bahee gadi nutti hime. Gaafa tanaatis kinoo mubaarakumarraa ageenya. Gaafa qabbaneetis ani mana mubaarakitti an dhagaye dhugaa dubbachuudhaaf. Mana mubaarakitti ageenya achiin booda mana siifanitti haa darbu malee jechuudha. Ormi ufee osoo nutiin iyyin hannuu birmatuuf kuni duuba isaa kirrii akkamiitu jira mee gaafii kooti. Kirrii wayiitu duuba jira beektanii. Sila kanaafi yaa ijoollee keenya warri beekaa keenya qeeqnus warri akkasumaan ebeloo kolfeef duuba sirbinee haa cabacabnus otoo uf qabne natti tola. Obboleettii keenya rabbi bukkee qulqulloota ishii haa kaa'u. Ishii waqqasuun amma ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf ishii firiijii keessatti gatanii bakka akkas ta'e jedhanii inda waan biraatu kaasuun ulfaata. Maaliif hiigatu beeka waa'ee hiigaa jechuudha. Sila kanaafi beeksisni ishii hoggaa kana argu akka ta'u hiigatu beeka sila ta'eef. Sababa ishiitiin waan biraa kaafnee waqqasuun kun waan biraati. Baay'ee namatti ulfaata. Garuu yeroo hunda bu'aa keenya akkamitti ollaan nutti ufee nutti Oromoon aadaa qabdi. Aadaa gaabichaa qabdi, seera gaabichaa, seera heerumaa fuudhaa qabdi, seera du'aa qabdi. Reeffallee hadhi qume seera qabdi Oromoon akka gosaatitti jechuudha. Dhugaa haa dubbannu qurxii walitti himnee akka qurxamnu. Reeffa kan nuu dhiquu seera qabdi Oromoon akka keessatti alannee guddannetti jechuudha. Hiixatee reeffa nama dhiqu qabdi. Seera kan hunda cabsitee Oromoon bu'aa ishii Jimmaa ageeffatti warri tuulama. Bu'aa ishii Arsii ageeffatti warri tuulama. Bu'aa ishii eessa ageeffatti? Harargee ageeffatti warri tuulama. Maal jechuudha? Ani naaf hin galle. Kana eentu gurguraa jira hoo jettan eentu gurguraa jira hoo jettan nuyi shamarran tuulamaa kan miidiyaa kanarraa jechuudha. Kanumaan isin jechuu jaalladha. Kana amanaatii fudhadhaa. Gizeetu teekinooloojiitu nutti tolee aadaa fi safuu abbaan keenya haati keenya guduufanii nuuf fideessan ofirraa galaafanne ofirraa dhiqne balleessu. Wanti nu awwaalatii jiru kanuma. Bakka qeenadheenii booda bushoofteen jedhan dhugaa rabbii qee warra tuulamaa qeenadheenii hangoo nuyi warra miidiyaa. Kanumaan isin jechuu jaalladha. Galatooma carraa sinanaa kennu. Okay, obboleettii teenya galatoom anillee yeroo baay'ee ijoollee miidiyaa kanarra jiran ijoollee tuulamaa jedhee addatti hanan isaan qeequ tokkoffaa wanti miidiyaa kanarratti dubbachuun barbaanne waan baay'ee tuulama kanarratti an hojjetamu waan baay'eetu jira jechaadha waan nama jibbisiisu. Amma gaafa intala simbooni tuulama keessatti gudeeddamtee akkasonneen nu cabeeto u'uu jennu sani gurbaan kun dhufee maal godhee mucaani Amaara tokko Oromoo tokko albeedha waraanee jira jedhee ajandaa tokko fidee simboo san awwaalee jechaadha. Achiin ani footoo isaa gadi gargalchee tooyi waa'ee isaa tanan biraatis ni jira amma obboleettii teenya tana hiriyaashiititu ajjeese kan jedhellee kanallee walitti dabalee tan mucaan kun shira guddaa hojjechaa jira. Keessattuu tuulama irratti shira guddaa hojjechaa jira jedheetoo gaafuma dura kinoo warri tuulama akkasitti na badhaase maal gaafuma jiru tokko ani shira hojjechuuf akka deemu baree jechaadha. Amma obboleettiin teenya tani dubbatte kuni dhugaan jirtu kana ijoollee tuulama keessattuu shamarran kana amanaatu fudhadhaa of fooyyessaa yoo rakkoon dhufe gara fagooyii miti ani maa ittan beeka ani amma Arsiittan dhaladhe maa ittan beeka waa'ee tuulamaa ani achitti dhalanne firaachiin qabu hiriyoota achiin qabu maatii intala kana hin beeku isintu beekan achitti dhalate firaachii qabdu odeeffannoo gaatan argattan isin waan keessan irratti gadi fageenyan hojjetadhaa ani Arsiitti dhaladheetoo dabalatan nufaa jechaadha isin irratti akkasitti hojjechuu qabdu naannoo keessanitti waan ta'e adda durummaadhaan isintu odeeffannoo guuruu qaba isintu hojjechuu qaba jechaadha. Oromoon gara biraa immoo waan isin itti himtassan irratti hundaa'ee dabalata dhufeetoo si waliin dhaabbataa jechaadha. Bara darbe
amma intalli tunis lixa tuulamaatii jedhan bara darbe qabbanne intaluma tuulamaa kanarratti shirri hojjetame baranas immoo intaluma tuulamaa tane lixa tuulamaa kanarratti shirri hojjetame maaliif kun isinirratti hojjetamaadhaan gaafin kiyya maal isin beekaa miti isin kanaafi wanta kana akkuma salphaatitti hin laalina waa'ee Mubaarak immoo naadhiisaa wanna inni shira xaxaa jiru kana anatu ragaadhaan gadi baasaa yeroo eeggadheeto akkasumatti calma jedhee miidiyaa irratti ol ba'ee kana san hin jedhu jechaadha akka inni maallaqa namaa fudhates ragaa barreeffama isaa sagalee isaa maqaa isaa tan paaspoortii guututu na bira jira jechaadha kanaaf namni kun waliin dha'ee takka dallaalli Liibiyaa keessatti nama qabe jechuudhaan mee dallaalli Liibiyaa keessatti nama qabe akkamitti akkaawuntii nama adda addaa hambiyya keessa Itoophiyaa akkaawuntii nama Itoophiyaa irratti ergamamee birrii sun xiqqooshii bal'isaa tola yaada nama Finfinnee keessa taa'anii Liibiyaa keessatti beekaa nama qabsiisaniit san booda ebelu qabamee jira birrii walitti guuraa kana hunda dokumentii kana hunda harkaa qabnaa jechaadha kanaaf keessattuu ijoollee tuulama dammaquu qabdu jechaadha kanaan isin jedha waan obboleettiin teessan jette suni sirriidha jechuu barbaadetan namni biraatti fufa warri jala jirtan taaptaabis koraa koppii linkii koraa taaptaabin qabu akkam bultan nagaa bultanii baga nagaa nuftani mee namni warri seera beektanii jala kana warri jirtanii yookaan xabaqaa warri taatan kootta olgalaadhaa nu mari'achiisame namni tokko miidiyaa irratti bahee ebelu du'e roobaleen du'e jedhee dubbachuu mirga qaba seerri hin dhoorguudha booda immoo deebi'ee lakkii tanajjeesse ishii miti jedhee too namni tokko akkuma barbaadetti mootummaanuu hin dubbatu namni mee xabaqaa taatan yookaan namni warri seera barattan jirtu azala olgalchaa mee Jamaal kan olgalchaa Jamaal olgalchaa mee warri moderatorii qabdan akkam bultan nagaa baga nagaa nufte dubbaddaa tokkoffaa dhaggeeffatu nuu malee dantaa Mubaarakii fati walilti dantaa Mubaarakii fati walilti maaskii jedhan ani Mubaarakin waliin lollo poleessa kiyya roobani dhageessitti maa Mubaarakin isin beeku isin beeku isin lammanuu waliin lollo Mubaarakillee atillee waliin lollan Mubaarakin waliin lollo atillee nama yakkaati hanga Oromoo qulqullootutti Mubaarakillee nama isin lammanuu dantaa keessa hin daladdan yoo Oromoo qulqulloo barbaadani waa meeqa maqaan kee bakka biraatti waa meeqa haasaa maal kan Mubaarakii akkas ati qulqulloo gootee ammaa si Mubaarakin laqallaqaa jiru diigalee maal beektaati waa'ee kiyya beektaa ragaa harkaa qabdaa laa nin beeka deenga ragaa harkaa qabdaa maal si dhaggeeffadhu gaafa deenga si bakka baajira jawaar namtichi Mubaarak wanni roobale nuti qabadhu sagalee si jala jira natu sirratti qabe roobale Jamaal maaliif baastan natti bimee gisee tokko dhiifama mucaa wukkilinnaa namticha maaliif baastan eenyu baase qoodee bi Jamaal ofiin boone roobale kootu natu muhitii sirratti qabe sagalee waan si jala yeroo fi qoy sinqe koo roobale deebi dafi waan Jamaal koo deebi atirree silkiin harkaa qaba natti bidafi namicha bakka buumaa fudhatanii maa ittiin beeka giifti koo maqaa isaan beektanii hin beeku dhugaa rabbiin hin beeku warra gaafadhaa warri lachuu maaliif bu'e warri lachuu deebisaa Jamaaliif roobaleen konkolaachisaa jiran fakkaate koodee bi Jamaal ilaala keessa namaan beektu keessa qabattee namaa qiccii jedhe Oromoon gaafa mammaaku sinii galee roobaleen kan jiraatu biyya guddatte keessa moderatiriin kee maaliif ganna darbe moderatiriin kee yoo ka ganna darbu ta'e mana kana no ka moderatorii keetti ganna darbe ol deebisaa Jamaalillee qoyraan fuudha Jamaal koo deebi miti qabatu tokko sagaleetu si jala jira konkolaachisaa artana fakkaate roobaleen kan jiraatu biyya Jarman keessa Mubaarak kan jiraatu sadaqaadhaan kadhatee jechuudha daaraa fi daakuu walitti firoomsitu moo fardiif gaanganii tokko miti fardiiroo
Ittaansa mootu maallaqa sanii sagalee siifin ergaa sinifan ergaani sagalee waraabamee jiran bira. Siifan kamal maal ol deebi'arree anaa miti kan isaan ol dachaase. Maa ol dachaarree ergasi. Haadha kadhattuu fakkeessineetii sirriitti nama dhibamtuu fakkaattee dhufuu qabdii ittiin kadhana jettee kan ishii sagalee qabdee na harka jira sagaleen. Mubaarak mukammaa jaalachuu dhiisaatii hudduu keechan keessa godhadhaatti sirba garuu maal jette ishiin kana dura ani kana booda uummata tuulamaa uummata saree kana jette uummata bineensa kana jette odoo ijoolleen haa caalutu du'anii sagalee hin ta'uu jette ta'uu haa dhiistu jenne dhiisne maa ol deebi'arree Mubaarak jaalachuun waan biraa kee maaltu jira akkaawuntiin sun maqaa roobaleetii irratti guurrame moo sila sin wajji sagalee ta'ee fi maa sagalee taatedha. Maqaa roobaleetii irra jira akkaawuntichi. Mana buustaniree mana darbitan. Eenyu si darbe? Asuma keessa na darbe warri moodeetara qabu warra moodeetara ganna darbe. Okay, ati amma waa'ee moodeetaraa dhiisito Jamal gaaffinan si gaafadhu naan. Aan Mubaarak falmaan jiru. Waa'ee roobalee maal beektu? Waa'ee roobalee maal beektu taate? Meena dhaggeeffadhu waan tokko siima. Iwwacini akka madiiratti gattaa nyaatee. Bakka siin jirtu intalli nasiim galaa turte. Intalli bakka siin galtus gurbaa isiin galtus. Nin beeka. Intala amma siin suuraa kaa'atan taa'atan kana. Nin beeka dhaggeeffadhu. Gurbaan turu mucaa guutan akkuma miti kan inni miidhee jiru. Yoo xiqqaate ijoollee digdamaa ol viidiyoo irraa waraabbata. Sana booda gisee viidiyoo irraa waraabbate. Zim jettaniitu madabaan dabarsa inni hina dhaggeeffadha akka qoffaa ijoolleen tuulamaadha. Zim jettanii akka girriisa akka simbira giltuudhaan nama jalan fiigina. Isin feemasan qabdanii. Maali roobalee maal isinii godha Mubaarak maal isinii godha eessa beeka dhimma keessan dhimma keessan ishinumaa ilaale dhaggeeffadhu tokko siima yeroo tokko na dhaggeeffadha yeroo haasoftanii waa'ee gandummaa waa'ee namummaa nutti hin taasina si galee warri sadaqaa bartanii sadaqaa keessanitti naannachuudhaa fi nun dandaran na dhaggeeffadhu ka waa'ee tuulamaa maqaan nan tortora tuulamaa maal abbaa keetti beektaati sanantane mootiin irratti qabiin sirraan baara koon qabu mana keenya. Waa'ee gandaa maqaan dhayin. Eenyu ganda maqaan. Gadi galuu garaa udaani. Namni as dhufee isinii falmuu. Ijoollee tuulamaan jedhin kaa biyyee diimaa sirra haa tuulu maal abbaa keeffette waa'ee tuulama osaasha. Nayina maqaa warra keenya. Nayina gosa keenya. Mootiin irratti qabiin. Deemi harree sani. Deemi re'ee dusaan sani. Osaasha. Deemi tiksee oola. Atu woona waa'ee keechaa qabda. No kun Mubaarak tu ergatee tu rifeensa beekata akka saasaa. Okay. Kanaafi warri roobaleeni qarshii nyaate ani jireenya kiyya keessatti guyyaa tokko saantima takka saantima takkan isiniin jira. Hiriyooma kiyya irraa nyaate tombe. Dhimma isaaniitiin miti qabadha. Ilaala tuulama hin jedhin asirra deemtanii ta'u. Biyyee diimaa sinirra haa tuulu ilmaan sadaqaa jechuudha. Ilmaan kadhattu. Deema gaangee teessanitti gaanaa oolaa maal abbaa keessanii feetu waa'ee lubbuu waa'ee hudduu singaa kan jedhan ilmaan haadhala. Eenyutu kan rakkanne gosa dhugaa mijoota nyaannu barbaade jedhee isa kadhate sadaqaa isaa kan bareettiif funaannachuuf kadhattoota haadhala. Takkittiin teessu lama maqaadhaan mukaan hudduutti sinaqa ilmaan qosaasa borkoowwan haadhala maal abbaa keessanii feetu waa'ee tuulama qosaasa. Ani gara hojii seenufanii beekaa muraasan qaba. Shiraatu isin irratti hojjetamaa jira ammallee laal shiraatu hojjetamaa jiran isiniin jira. Ani immoo ragaadha nan qaba waan ta'eef
kana isin jabaadha waa'ee dhimma kanarratti kana booda mucaa mubaarak sun haadha oromoo tokko gadi ba'ee ijoolleen oromootiif ijoolleen oromoo walajjeeste jedhee haadha oromoo gadi bahee tooyi gadi baasee miidiyaa irratti boochisuu hin qabu jechaadha yoo ta'ellee gara seeratiin itti deemama malee diraamaa akkasii kana hojjechuu hin qabu kanaaf jabaadha ta'u irratti hojjedhaadha waan godina keessan keessatti ta'e adda durummaadhaan isin hojjedha irratti maaliif silxeen dhufteeto har'a uummata walitti naqxa maaliif haadha oromoo fidanii soba addunyaarraa fagaaten miidiyaa kanarratti boocisu du'a akkanatti namatti himu osoo ta'ellee akkamitti namni tokko miidiyaa irratti nama fidee du'a namatti hima san booda immoo intalli tiyya duute jedhee namni tokko natti hime ani immoo nama du'a kana natti hime maalan badhaasaa gaabiin badhaasaa jechaadha diraamaa akkamiititu ta'aa jira maaltu hojjetamaa jira kanaafi jabaadha ta'u dhugaa ijoollee dora ijoolluma keenya kana sheeppi gochuu qabnaa jechaadha isaanii tan dhugaa awwaalaa jiru hanga fe'e dhugaanoo namni tokko dhugaa harkaa qabaate yoo sobaan wayni baay'ate wacuma san namni hordofaa jechaadha ammallee wacatu baay'achaa jira malee dhugaa miti jechaadha abbaan fe'e reeffa intala sanii yaa galchuu garuu ragaan tan poolisii jiraachuu qaba ragaan tanii mana hospitaalaa jiraachuu qaba jechaadha kanaan alatti homtu wanti dhufu hin jiru dhugaan ba'u hin jiru kun hin jiraatin akkuma obboleettii teenya gabbanneessan dhugaan awwaalameetu hafaa jabaadhatu itti fufa jechuu barbaadetan garuu arrabsoorraa bilisa ta'aatoo itti fufaa namni hin hubanne ofiin boontu atis laal ijoolleen dhugaatti fakkaata waan mucaan kun hojjetu dhugaa itti fakkaata jechaadha kana waan ta'eef ati immoo sirriitti hubachiisi ol galchiitoo sirriitti hubachiisi waan kana galatoomadhaa jabaadhaa anillee gara hojii seenu tane okay daafi daqiiqaa muraasan qaba daqiiqaa muraasan qaba daqiiqa 5 qofan qaba caaltu